Har'a sagalee waaqayyoo lafa tokko dubbiseen wal wajjin yeroo barannu hin ta'a. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa Roomii boqonnaa 12 lakkoofsa 9-12 dubbiseen yeroo sagalee waaqayyoo wal wajjin barannu hin ta'a. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u, waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadha. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladha. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis of irraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa, waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Warra waaqayyoof qullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuuttis dhimmaa. Sagalee kanaaf waaqayyoon kadhannaa. Gooftaa hundumaa dandeessu Yesuus ilma waaqayyoo dubbii dhugaaf sagalee dhugaa nuuf qabdu nutti dubbadhu. Hafuura qulqulluutti nama barsiistaa, yeroo kana nu barsiisi. Akka dhageenyuuf gurra ageetti keenya nuu banii, ija hafuuraa keenya nuu banii, yeroo qabnu nu eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Sagaleen kuni akkas jedha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 kaasee gaafa dubbifannu nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'uudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Nama jaallachuun keessanii jaalala dhugaa haa ta'uudha. Sagaleen kun yeroo dubbatu argina. Egaa walii keenya kan nuti jaallannu yeroo wal jaallannu jaalala dhugaa wal jaallachuu akka qabnu, jaalala isa sirrii ta'e wal jaallachuu akka qabnuu fi sagaleen kun akkas jedha. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'uudha. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'ettis qabamaa jiraadha. Waan hamaa jibbaa, wanta gaarii ta'ettis qabamaa jiraadha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Wanta gaarii ta'e isa waaqayyo nurraa barbaadu, wanta gaarii ta'e isa namni nurraa barbaadu, gaarii isa gaarummaa qabu sana inni gaarummaan qabu sun nu barsiise, hafuurri qulqulluun kan nu barsiise, gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan barreessanaa itti qabamne jiraachuu akka dandeenyu sagaleen kun iddoo kanatti ni dubbata jechuudha. Haa ta'u egaa barnoota keenyatti yeroo gallu hafuurri qulqulluun isaatti kana nu barsiisa, walii wajjin hin barannaa. Lafa kanarraa kaasnee mata duree akkas jedhuun sagalee waaqayyoo wal wajjin ilaallaa. Lakkoofsi 12 akkas jedha. Abdii qabdanitti gammadaadha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Mata dureen guyyaa har'aa nuti wal wajjin ilaallu abdii qabdanitti gammadaa kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo wal wajjin ilaalla. Abdii qabdanitti maal ta'a? Gammadaa. Obboleessa koo abdiin qabu kan jettu namni baay'een abdii kutattanii kan jirtaniif abdii qabdu, abdiin jira. Namooti Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii gootanii fudhataniittan isiniif abdiin jira. Ammayyuu abdiin jira. Boriyyuu abdiin jira. Iftaaniyyuu abdiin jira. Nuuf abdiin jira. Ammayyuu abdiin jira. Seexanni akkas jedha. Siif abdiin hin jiruudha. Abdii kutannaa namatti haasaa garuu amantootaaf abdiin jira. Ijoollee waaqayyoof abdiin jira. Nuuf abdiin jira waan ta'eef nu ammayyuu abdii qabna. Kanaaf sagalee waaqayyoo akkas jedha. Abdii qabdanitti gammadaadha. Sagalee waaqayyoo gaa mata kanarraa banne mata duree nuti irraa wajjin ilaallu abdii qabdanitti gammadaa. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Akkamitti abdii qabnutti gammadaa jiraanna? Yookiin abdii qabnu kanatti abdiis argannee jirru kanatti akkamitti immoo gammadaa jiraachuu jiraan? Akkamitti gammadaa jiraan? Abdii qabnu kanatti akkamitti gammadaa jiraan? Inni jalqabaa abdii qabnu kanatti akkitti nuti gammadaa jiraachuu dandeenyu waan hamaa jibbuuti. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Tokko jettanii namoota qabachuu barbaaddanii waan hamaa jibbuuti. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u, waan hamaa jibbaadha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Isa lakkoofsa 9 irraa jiru sana waan hamaa jibbaa isa jedhu sanaani abdii qabnutti akkitti nuti gammadaa jiraachuu dandeenyu waan hamaa jibbuuti. Inni lammaffaa yeroo keenyatti fayyadamuuf daddafnee haasofnaa. Inni lammaffaa jaalala obbolummaatiin ho'isanii wal jaallachuutiin. Abdii qabnutti akkitti nuti gammadaa jiraachuu dandeenyu jaalala obbolummaatiin ho'isanii wal jaallachuutiin. Inni lammaffaa jaalala obbolummaatiin, jaalala dhugaa isa ta'e isa hafuurri qulqulluun keessa jiru, isa waaqayyo jaallatu sanaanii ho'isnee wal jaallachuutiin abdii qabnutti gammadaa jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Inni sadaffaa ulfina walii kennuutiin, walii keenyaaf ulfina kennuutiin, wal kabajuutiin, iddoo walii kennuutiin abdii qabnu sanatti gammadaa jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Afuraffaa waan dhimma baasuuf dhimmuutiin, wanti dhimma baasu maali? Wanti dhimma baasu akkuma jiru wanti dhimma baasnes jira.
jireenya jiraannu kana keessatti addunyaa kana irratti wanti dhimma baasu akkuma jiru wanti dhimma hin baasnes jira wanti jireenya keenya hin fayyadne jira wanti hafuura keenya hin fayyadne jira wanti nu miidhuu danda'u jira wanti duubatti nu deebisuu danda'u jira wanti hafuura keenya miidhuu danda'u jira wanti foon keenya miidhuu danda'u jira kanaafiyyuu wanta dhimma baasu qofaaf dhimmuutiin abdii qabnutti gammadaa jiraachuu hin dandeenya jechuudha wanti dhimma baasu sagalee waaqayyoo jireenya bara baraati sagalee waaqayyoo dubbii jireenya nuu kennuu danda'u dubbii ulfina bara baraa qabu dubbii boqonnaa namaa kennuu danda'u waan ta'eef wanti dhimma baasu erga sagalee waaqayyoo ta'e sagalee waaqayyoo dhaga'utti akka sagalee waaqayyootti jiraachuutti dhimmuutu nurra jira jechuudha. Shanaffaa hafuura gubaa qabaachuuti. Inni shanaffaa akkitti nuti abdii qabnutti gammadaa jiraachuu dandeenyu hafuura gubaa qabaachuuti. Sagaleen kun akkuma jedhu akkasidha lakkoofsi 10 jaalala obbolummaatti ho'isaa wal jaalladhaa walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa waa dhimma baasuuf hin dhibaa'inaa hafuura gubaa qabaadhaa maqaan Yesuus bara baraan haa eeguuf maal ta'a hafuura gubaa qabaadhaa hafuura gubaa qabaachuutiin hafuura gubaa qabaachuutiin abdii qabnutti gammadaa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf abdii qabnutti gammadaa kan nuti jiraachuu dandeenyu hafuura gubaa qabaachuu qabna. Hafuura gubaa jechuun hafuura ho'aa dadammaqoo dhufi akkitti nuti abdii qabnutti gammadaa jiraannu akkitti nuti abdii qabnutti gammadaa jiraannu inni shanaffaa hafuura gubaa qabaachuutiin yookiin hafuura ho'aa qabaachuutiin akkuma sagaleen kuni hafuura gubaa qabaadha jedha lafa kanatti maal qabaadha hafuura ho'aa yookiin hafuura gubaa qabaadha. Hafuura gubaa jechuun hafuura dadammaqaa gara Yesuus Kiristoos kan yaadu Yesuusin kan barbaaddatu jechuudha. Gara lakkoofsa jaatti yeroo dabaru lakkoofsi akkasii ofirraa bu'anii gooftichaaf hojjechuuti maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifuu maal gochuutiin ofirraa bu'anii akkasidha hafuura gubaa qabaadhaa gooftichaaf ofirraa bu'aa hojjedhaadha maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifuu lakkoofsa 11 irratti gooftichaaf ofirraa bu'aa maal godhaa hojjedhaa. Abdii qabnutti kan nuti gammadaa jiraachuu dandeenyu ofirraa bu'anii gooftichaaf hojjechuuti yookiin ofirraa bu'anii gooftichaaf hojjechuuti. Kana jechuun ofirraa bu'anii gooftichaaf hojjechuu jechuun of kennuutiin guutummaan guutuutti waaqayyotti of kennuutiin waaqayyoof hojjechuu yeroo keenya dabarsinee waaqayyoof kennuutiin waaqayyoo yeroo isa nuuf kenne kanaaf nummoo yeroo keenya dabarsinee kennine waaqayyoo isa nu gargaare kanaaf hojjechuu akka qabnu hojii wangeelaa kana babal'isuu akka qabnu waaqayyoon kadhachuu akka qabnu waaqayyoon barbaaddachuu akka qabnu jechuudha maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf egaa abdii qabnutti gammadaa kan nuti jiraachuu dandeenyu gammadaa jiraachuu dandeenyu abdii qabnutti gammadaa kan nuti jiraachuu dandeenyu inni jahaffaa ofirraa buunee gooftichaaf hojjechuutiin akkuma lakkoofsa 11 irratti dubbatu ofirraa buunee gooftichaaf hojjechuutiin abdii qabnutti gammadaa jiraachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa 7ffaa rakkina obsuutiin abdii qabnutti akka nuti gammadee jiraachuu dandeenyu rakkina obsuutiin rakkinoota nu maadatan gooftaa Yesuus Kiristoos keessee nu biyya lafaa kanarratti akka rakkina qabnu dubbateera jechuudha. Biyyi lafaa mataan isaa rakkina akka ta'e biyya keenya irra akka jirre daraba akka jirru biyya ormaa keessa akka jirru hin beekamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya keessa jiraannu kana keessatti rakkinni nu mudachuu danda'a rakkina arguu ni dandeenya. Kanaaf maal gochuu qabna abdii qabnutti gammadee abdii qabnutti gammadaa jiraachuu fi rakkina obsuu qabna jechuudha. Rakkina maal gochuu qabna obsuu qabna. Lakkoofsa 7 rakkina obsuu qabna. 7ffaani rakkina obsuu qabna jechuudha. Abdii qabnutti gammannee jiraachuu fi inni 7ffaa rakkina obsuu qabna. Rakkina maal gochuu qabna obsuu qabna jechuudha. Waan mudatu hundumaa obsaan dabarsuu qabna jechuudha. Lakkoofsa 8 inni kun akkasidha sagantaa yoo barbaaddani rakkina obsaadha lakkoofsa 12 irraa argattu Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa argattu abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaadha jechuudha lafa sana argattu hagammaatti kutaa sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu kana keessaa bayee hin jiru jechuudha iddooma kana addaatti haasawaa jira. Kanaaf inni 8ffaa immoo waaqayyoon kadhachuutti cimuu maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Abdii qabnutti gammadaa kan nuti jiraachuu dandeenyu waaqayyoon kadhachuutti immoo cimuu qabna jechuudha. Yoo waaqayyoon kadhachuutti cimne kan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Maal gochuutti waaqayyoon kadhachuutti namni waaqayyoon kadhatu dhimma isaa waaqayyoon mariisisa. Namni waaqayyoon kadhatu dhimma isaa waaqayyoon mariisisa waaqayyo wajjin dubbata waaqayyotti haasa'a waaqayyo sin sadaqa dhimma isaa sin raawwataafi jechuudha maqaan Yesuus bara baraan. Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Inni na kadhadhu anis siif nan dhaga'a wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan himaa. Kanaaf waaqayyoon kadhachuutti cimu gaafa waaqayyoon kadhannu waaqayyo erga akkas jedhee dubbate gaafa nuti kadhannu immoo nu dhagaa gaaffii keenya hin deebisa waan barbaanne sana argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf sagalee dhageenye waaqayyo nuuf haa eebbisuun kadhanna. Gooftaan hundumaa dandeessu uumaa waaqaan lafaa dubbii dhugaa kana waan nutti dubbatte ulfaadhu hafuura qulqulluu isa nu barsiiste kanatti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari bara qabnu yeroo qabnu nu eebbisi siif gadeechuu akka nu gargaari tollee miti tollalma Yesuusiin ameen.